namoonni beellamaniif waaqayyo beellamiif hin beeku. Ameen. Takka waaqayyo beellamiif hin beeku. Namni hundumtuu dana hin jiru ta'eeti yeroo kana waaqayyo addana jira beellama isaati waan ta'eef. Kanaaf galanni waaqayyoof haa ta'u. Waldaa kanatti deebi'ee argamee bakka kanatti sagalee waaqayyo isinii wajjin hirmaachuu danda'u kootti baay'een gammadaa baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Yeroo tokko waaree booda waldaa kanatti lallabuu kana yaadadha. Isa caalaa garuu naannoo waggaa 12 dura natti fakkaata. Yeroo namni na beeku badaan jiru waldaa kana keessa dhufee hirmaataan ture waldaa kana. Yeroo sana faarfannaa waldaa kanatti ba'ee faarfatamu tokko na yaadadhan ture. Meeqan keessan akkasii yaadattan hin beeku. Achi keessaa jechan yaadadhuuf baay'ee jaalladhuun isinitti himuu barbaada. Xalayaan waamicha keetii dhiiga isaatiin barreeffame faarfannaan jedhu tokko jira. Sirriidha? Xalayaan waamicha keetii dhiiga isaatiin barreeffame jedha. Faarfannaa sana baay'een jaalladha. Har'a iddoo kanatti kan argamne waamichi nuuf ta'e xalayaan ittiin waamamne xalayaa dhiiga Kiristoos Yesuusiin barreeffamedha. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf waamicha kana kabajanii kan argamtan dhiiga Kiristoos isa isiniif dhangala'eef deebii kan laattan hundumaatiin waaqayyo isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Faarfataa faaruu gaarii nu dhageessis faarfattoota duraa duubaan faarfannaa adda addaa nu dhageessisaa oolaniin waaqayyo isin haa eebbisu yeroon isaaniin jedhu utuun akka yeroo isaatiitiif isa dhageenya waaqayyo nuuf eebbisu jedhee taa'eetii ga'aa natti fakkaata. Sababiin isaa ergaan darbaa ture hundumtuu tokkodha. Wiirtuun isaa tokkodha. Ergaan isaa tokkodha. Waaqayyo ergaa barbaadu dabarseera ganama kana. Garuu guduunfaa isaan dubbadhee taa'uu barbaada. Waan amma ammaatti dhageenye guduunfaa isaa. Faarfannaan ammaa maal jedhaa? Dafii kottu maraanaataa jedheeti kan inni faarfate. Anis mata dureen kenneef ulfina waaqayyoo arguudhaaf qophaa'e kan jedhudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ulfina waaqayyoo arguudhaaf qophaa'e. Mee kadhannaa gabaabaa godhan. Si galateeffanna yaa waaqayyoo. Yeroo itti maaddii kee irraa qooddannu kana waan nuuf laatteef galanni siif haa ta'u. Annamni dadhabaan supheen fuula kee dura dhaabadheera. Waanan saba keetti dubbadhuuf waanan isaaniif kennu waanan qabuuf miti. Situ natti dhimma ba'uu barbaannaanan hayyamamaa ta'e fuula kee dura dhaabadhe. Cubbuun koof dadhabinni kootus hin daangessin suphee kanatti dhimma ba'uun jaalala kee haa ta'u. Ergaan barbaachisu yeroo kana si bira haa darbu. Garaa keenyaaf gurra keenya nuuf bani. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Ulfina waaqayyoo arguudhaaf qophaa'e. Mee waliin jedhaa akka wal bira jirtanitti. Mee walitti himaa nama isin bira jirutti himaa ulfina waaqayyoo arguuf qophaa'edha. Yaa namni ittiin hin jedhamin jira ulfina waaqayyoo arguudhaaf qophaa'e. Waaqayyoo ergaan ganama kana nuuf ergu kana naannoo kanaatti kan inni dubbatu. Heertuun nuuf dubbifame seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 10-11 irra deebi'een dubbisa akkas jedha. Ammas waaqayyo Museedhaan jara bira dhaqiitii har'aaf bor akka isaan of qulleessan uffata isaaniis akka miiccatan godhi. Hundumti isaanii utuma ilaalanii ani waaqayyo guyyaa sadaffaatti tulluu Siinaa irratti waanan gad bu'uuf guyyaa sanaaf haa qophaa'anii jedha. Sabni Israa'el Misrii erga ba'e baatii 3 fixeera. Guyyaa 40tti Kana'aanitti galee Kana'aanitti boqochuudhaaf biyya waggoota dheeraa garbummaadhaan keessa jiraate keessaa ba'ee biyya bilisummaa itti argatu. Biyya warri kaan dhaqanii sonanii ilaalanii gaaddonni deemanii ilaalanii dhufanii biyya aannaniif damma burqitudha jedhanii biyya isaan dhugaa ba'an. Biyya kanatti galuudhaaf guyyaa 40 jedhanii mana haa ba'an malee hamma ji'a 3 ta'eera. Garuu sabni Israa'el Kana'aanitti hin galin jira ture. Ji'a meeqan isiniin jedhe? Ji'a meeqa? Ji'a 3 erga Misrii ba'ani. Garuu Kana'aanitti hin galin jiru. Amma iyyuu
karaarra deemaa jiru. Ji'a sadaffaa isaaniitti reefuu edee roobokkaan roobe iyyuu akkas hin taane. Kanaaf xiyyeeffannaa keessan as deebisaa. Silan taa'amanii bishaanni kun akkasin hin dhageenye waan barbaaduufidha. Ji'a sadiitti reefuu fuullee tulluu Siinaa ga'u. Kana'aaniin ga'u nafee fuula duratti argaa kan isaan jiran, fuulletti kan isaan ilaalan tulluu Siinaati. Gaafa ji'a sadii fuullee Siinaa sana buufatanii akkuma isin beektan adeemanii buufatanii boqotanii karaa isaanii itti fufaadha kan isaan turani. Boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irraa yeroo ilaaltan fuullee tulluu Siinaa buufatanii akka isaan jiran nutti hima. Bakka isaan buufatanii jiran kanatti dhaamsi isaaniif dhufe. Waaqayyo Musee waamee mee dhaqiitii dhaamsa kana saba fuullee tulluu Siinaa buufatee jiru kanatti himi ittiin jedhe. Dhaamsi isaaniif dhufe waa sadii of keessaa qaba. Inni jalqabaa ani Waaqayyo tulluu Siinaa irratti gannan bu'aa jedhe, galanni isaaf haa ta'u. Ani Waaqayyo tulluu Siinaa irratti gannan bu'a. Waaqayyo saba Israa'elitti of mul'isuu barbaade. Waaqayyo Musee wajjin akka jiru sabni Israa'el akka isaan beekan barbaade. Geggeessaan Waaqayyo Musee wajjin akka jiru. Sababii Musee wajjin jiruuf immoo kan isaaniin geggeessu Waaqayyo akka ta'e akka isaan beekan barbaade. Bishaanis amma asii rakkisudha. Inni asiis rakkisu. Waaqayyo teessoo isaa gadhiisee bu'uu barbaade. Waaqayyo teessoo isaa isa irra jiraatu, teessoo isaa irra taa'e, teessoo isaa isa samii dhiisee saba Israa'elitti of mul'isuu barbaade. Kanaaf maalan godha jedhee? Maalan godha jedhe? Gadan bu'aa jedhe. Isinitti of mul'isuudhaaf. Akkasin anaan argitaniif, akkasin ulfina koo arguu dandeessaniif an gadan bu'a tulluu Siinaa irratti. Ulfina isaa isaanitti mul'isuudhaaf teessoo isaa dhiisee gadan bu'a jedhee dhaamsa kenne isaaniif dhaame. Iddoo amma kana ga'u isaaniif kenne, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo amma kana ga'u sabni Israa'el eenyummaa isaa akka inni beeku, sabni Israa'el ulfina Waaqayyoo akka inni argu. Ji'a sadan kana kan isaan lafa onaa keessa naanna'an utuu Waaqayyoon beekin akka ta'e akka isaan beekanii. Ammayyuu taanaan Waaqayyo ofii isaa isaanitti mul'isu akka barbaadu isaanitti argisiisuu barbaada. Akkamitti seeruuf ergaan isaa inni lammaffaa hundumti isaanii utuu ilaalanii jedhe, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Siin Museetti ofii koo yeroo meeqa mul'iseera. Siin Museetti yeroo meeqa afaaniin sitti dubbadheera. Amma garuu si duwwaatti utuu hin taane saba koottan of mul'isuu barbaada. Sabni koo hundumti isaanii ija isaaniitiin utuu ilaalanii gaara irrattan gadi bu'aa jedhe. Hundumti isaanii jaarsolii waldaa hin jenne, tajaajiltoota hin jenne, luboota warra filaman hin jenne, hundumti isaanii utuu isaan ilaalanii gadan bu'aa jedhe Waaqayyo. Saba Israa'el iddoo sana ture keessaa yeroo Waaqayyo gadi bu'u kan ija isaatiin hin agarre tokko iyyuu hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hundumti isaanii utuu ilaalanii. Ergaan sun sadaffaa irratti kan inni qabatee jiru guyyaa sanaaf haa qophaa'an kan jedhu ture. Guyyaa sanaaf maal godhani? Guyyaa sanaaf maal godhan? Haa qophaa'an. Ani qophaa'eera. Saba kootti ofii koo mul'isuudhaaf qophaa'eera. Teessoo koo gadi dhiisuudhaaf qophaa'eera.
gara isaaniitti gadi bu'uudhaaf gad ofii koo buusuudhaaf qophaa'eera. Garuu sabni kun haa qophaa'an jedhe. Sabni kun guyyaa kanaaf haa qophaa'an. Akkamittiin akka isaan qophaa'an of haa qulleessanii jedhe. Dhiifama. Maala godhan jedhe? Maala godhan? Of haa qulleessan. Qophaa'ummaa inni Waaqayyo barbaade nyaata isaaf akka qopheessan miti. Dhangaa akka isaaf qopheessan miti. Garuu ofii isaanii haa qulleessanii. Uffata isaanii haa miiccatanii. Wantoota lamaan kanadha kan inni kenneef. Haa qophaa'an. Waa isaa ittiin qophaa'an waa lamaan. Ofii isaanii qulleessanii, uffata isaanii miiccatanii, uffata isaanii qulleessanii anaan haa eeggatanii guyyaa kanaaf haa qophaa'an jedhe Waaqayyo. Yoom heertuu sana dubbisaan jirtanii yoom mee ilaalaa. Yoom jedhe har'aaf bor. Yoomiif yoom? Har'aaf bor. Ofii isaanii haa qopheessan. Gaafa guyyaa sadaffaatti garuu ofii koo maalan godhe? Tulluu Siinaa irrattan gadi bu'a. Akka isaan of qopheessaniif guyyaa kana lamaan kenneeraaf. Har'i guyyaa itti of qopheessanidha. Har'i guyyaa itti of qulleessanidha. Boris of qulleessaniif dabalee kenneeraaf. Guyyaa lamaan kana erga of qulleessanii booda, guyyaa lamaan kana uffata isaanii erga miiccatanii qophaa'anii booda, guyyaa isa sadaffaa irratti garuu tulluu Siinaa irrattan gadi bu'a. Kanaaf har'aaf bor guyyaa of qulleessanidha jedhe. Saba Waaqayyoo ulfinaan mul'achuudhaaf jedha galanni isaaf haa ta'u. Kiristoos Yesuus ulfinaan mul'achuudhaafidha kan inni jedhu. Sabni isaa har'aaf bor akka inni of qopheessuuf nuuf dabalee nuuf kenneera. Waa'ee konfiraansii kanaa yeroo yaadu sammuu keessan keessa kaa'u kanan barbaadu kanadha. Waaqayyo sagantaan ta'e akka darbuuf miti har'aaf bor kan inni isiniif kenne. Anaaf isiniif guyyaa har'aaf guyyaa borii adda baasee sagantaa kana kan inni qopheesse har'aaf bor akka of qulleessinuufidha. Guyyaan kun lamaan guyyaa qullaa'ummaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Guyyaa itti laphee keenya qulleessinu. Guyyaa itti laphee keenya miiccinee xurii hundumaarraa adda baafnu. Guyyaa itti uffata keenya qulleessinee Kiristoosin simuudhaaf qophoofnu nuuf haa ta'u. Namni of hin qulleessine akka sagalee kanaatti yeroo ilaallu namni of hin qulleessine, namni of hin qopheessine yeroo Waaqayyo ulfinaan mul'atu arguu hin danda'u. Kana Waaqayyo nu haa oolchu. Guyyaa Waaqayyo ulfinaan mul'atu sana warri of qulleessuu hin dandeenye Waaqayyoon arguu hin danda'an. Warri uffata isaanii miiccachuu hin dandeenye Waaqayyoon arguu hin danda'an. Inni lammaffaa namoonni of hin qulleessine diinota isaanii dura dhaabachuu hin danda'an. Ergaa wal fakkaataan kun kan inni darbe diinota isaanii dura dhaabachuu akka isaan hin dandeenye kan nutti himu seenaa Iyyaasuu boqonnaa 7 keessatti arginudha. Iyyaasuu boqonnaa 7 dhattanii akkasiin ofii keessanii dubbiftanii fan isin afeera. Iyyaasuun mandara Aayi jedhamtutti gaadduu ergee ture. Mandaroota baay'ee qabachaa erga dhufee booda Aayi bakka jedhamtu sana qabachuudhaaf jecha gaadduu erge medhaqaatii ilaalaa. Gaadduu warri ergaman deebisanii dhufanii Iyyaasuutti gabaasa yeroo fidan akkas jedhani. Jarri achi jiran san dhannee ilaalleerra. Jarri achi jiran uummata yartuudha jedhan. Jarri achi jiran sun ammami yartuudha lakkoofsaan illee hin geenye. Jarri achi jiran baay'ee miti. Jarri achi jiran sun jaboo miti. Nama yartuutu achi jira. Jara yartuu tokkotu achi jira. Kanaaf jedhaniitu yaada kennaniif Iyyaasuudhaan. Adaraa kee namoota hundumaan dhamaasin jedhan. Adaraa kee loltoota hundumaan dadhabsiisin jedhan. Jara yartuu kanaaf nama baay'ee dadhabsiisuun barbaachisaa miti. Nama 2,000 duwwaa yoo ergite gaadha. Jarri amma waan ta'aniif.
yartuu waan ta'an nama 2,000 duwwaa yoo ergite gaadha. Kanaaf nama 2,000 caalaan ergin nama hundumaan dadhabsiisin jarri yartuu waan ta'aniif jedhan. Iyyaasuun yaada isaanii erga fudhatee booda xinnoo ishee ogummaa ofii isaatiitti dabalee tilmaama jara karaatiin namni 2,000 gaadha. Angaruu nama 2,000 duwwaatu hin taane 1,000tti dabalee nama 3,000 erga. Erga isaan 2,000 gaadha jedhanii 3,000 yoo dhaqe immoo achi isaan balleessa. Kanaaf nama 3,000 erga jedheetu namoota 3,000 hiriirsee gara mandara Aayi jedhamu sanatti erge. Yeroo achi gahan garuu waan isaan hin eegnetu isaan mudate. Jarri sun dhuguma yeroo ilaalaman lakkoofsaan yartuudha. Jarri sun yeroo ilaalaman dhuguma iyyuu jabina hin qaban. Haa ta'u malee loltoonni Israa'el warri Iyyaasuun erge jara yartuu sana dura dhaabachuu hin dandeenye. Waraana jalqaban loltoonni Israa'el warri Iyyaasuun hidhachiisee erge warri 3,000 dudda gatanii baqachuu jalqaban. Sila garuu maal jedhamanii turan? Maal jedhamanii turan? Yartuudha. Namni 2,000 isaaniif gaadha. Garuu loltuun 3,000 isaan dura dhaabachuu hin dandeenye. Ofirra garagalanii fiiguu jalqaban. Lafti isaa irraan gadee ture. Irraan gadee sana utuu isaan baqatanii isaan keessaa nama 36 rukutanii ajjeesan warri isaan yartuudha jedhan sun. Dhaabatanii loluu hin dandeenye. Ija diina isaanii baachuu hin dandeenye. Yeroo kana dhaga'e Iyyaasuun gadda guddaa gadde. Iyyaasuun uffata isaa tarsaase. Maali Waaqayyo kun akkamittiin taa'ee Waaqayyoon gaafachuu jalqabe? Akkamittiin Waaqayyo? Akkamitti sabni kee diina duraa baqata? Akkamitti sabni kee diinatti dudda gata? Maali Waaqayyo namoonni maal nuun jedhu? Kana nun barsiifne ati. Yeroo hundumaa ijoolleen kee moo'ichaan beekamu. Har'a garuu kunoo diinota yartuu duratti qaana'aniiru. Hin qaanofne Waaqayyo maaliif callumeetta? Akkamitti ta'uu danda'a Waaqayyo kun? Jedhee Waaqayyo wajjiniin wal falmuu jalqabe. Uffata isaa tarsaasee biyyoo yookiin owwaara fuudhee mataa isaatti firfirsee luboonni jiran maanguddoonni jiran owwaara mataa isaaniitti firfirsanii Iyyaasuun bidiruu kakuu Waaqayyo dura amma adda isaatiin lafa ga'utti gombifamee guyyaa guutuu achi gombifamee oole. Akkamittiin Waaqayyo jedhee Waaqayyoon gaafachaa oole. Guyyaa guutuu. Iyyaasuun waan tokko yoo waan beeke hin qabu. Iyyaasuudhaaf biyyi nagaadha. Iyyaasuudhaaf gaaffiidha. Iyyaasuun moo'icha eega. Iyyaasuun waan bade hin beeku. Iyyaasuun iddootti rakkinni uumame hin beeku. Garuu Waaqayyo beeka. Ameen. Iyyaasuun waan tokko hin barre. Amma ammaatti isa ganamaa kaase adda isaatiin lafa ga'ee gombifamee iddootti gad jedhe ol hin jenne achi ciisee mimmaan dhangalaasa. Achitti gadi gombifamee fuula Waaqayyoo duratti Waaqayyoon gaaffiidhaan rakkisa. Waaqayyo akkasittiin jedhe. Kai. Maal godhi? Maal godhe? Kai. Iyyaasu kai. Maaliif adda keetiin gadi gombifamte? Maal godha gadi gombifamuun kee? Maal godha addana jilbeenfattee ooluun kee? Maal godhaan gaaffiidhaan na rakkisuun kee? Maaliif fida kanatti addana gadi gombifamtee oolti? Isa miti kan barbaachisu. Warri Israa'el cubbuu hojjetaniiru jedhe. Sabni Israa'el maal godhaniiru? Maal godhaniiru? Cubbuu hojjetaniiru. Gadi gombifattee addana yoo oolte waan tokko iyyuu gatii hin qabu. Kai sabni kee warratti geggeessitu cubbuu hojjetaniiru. Sabni Waaqayyoo warri maqaa Waaqayyootiin waamaman cubbamaniiru. Kakuu koo isan eeguu isaan barsiises cabsaniiru. Akka isaan eeganiif isaan abboome kakuu koo cabsaniiru. Sabni koo sabni Israa'el. Waan balleessuun isaan irra jiru ofii isaaniitii fudhataniiru. Isaan hataniiru. Isaan gowwoomsuudhaafis yaalaniiru. Maal goota addanaa?
maal goota bidiruu kakuu waaqayyoo dura jilbeenfattee ooluun kee maal godha? maal godha uffata tarsaasuun kee? sabni kee kana gochaa jira. kanaaf kai ittiin jedhe ilaalaa saba waaqayyoo orma utuu hin taane warra saba waaqayyoo ta'e warra waaqayyoo geggeessee biyya Misrii baase warra waaqayyoo saba dhuunfaa koo ta'e isaan waammate isaantu cubbuu hojjete isaantu kakuu waaqayyoo cabse isaantu abboommii waaqayyoo isaan eeguudhaaf isaan barsiise cabsanii argamanii isaantu wanta waaqayyoo of gidduudhaaf balleessaa guutummaatti balleessaa kan inni ittiin jedhe fudhatanii gara mana isaaniitti galaniiru. waan mana isaaniitti galuun hin jirre isaan duukaa gale waan godoo isaanii keessatti argamuun hin jirre godoo isaanii keessatti argame waan harka isaanii keessatti argamuun irra hin jirre harka isaanii keessatti argame waan isaan xureessutu isaan duukaa jira waan waaqayyo akka isaan ijjiniin hin taane godhutu isaan duukaa galee jira. isaan kanan balleessine isaan inatanii jedhe hataniiru hattuu ta'ani sabni koo hattuu ta'e jedhe waaqayyo. maqaadhaan natti waamamu garuu hattuudha. ijoollee waaqayyoo warra waaqayyoo geggeessu jedhamu garuu hattuu ta'aniiru. ijoollee kooti garuu goomsituudha. ana waaqayyoon goomsuudhaaf siisa isaan geggeessus goomsuudhaaf yaalii gochaa jiru. lakkoofsa 11 irraa sana kan isin argattan Iyyaasuu 7:11 irraa. kanaaf maal godha? kai ittiin jedhe. maal irree furmaatisaa? maal godhu Iyyaasuun? waaqayyo cal jedheen ilaalle. lakkoofsa 12 irratti akkasittiin jedhe. Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 12 irraa wajjiniin dubbifanna. Iyyaasuu 7 lakkoofsa 12. kanaaf Israa'eloonni jedhe kanaaf Israa'eloonni diinota isaanii dura dhaabachuu hin danda'ani. isaan ofuma isaaniitiyyuu warra balleeffamuun irra jiru waan ta'aniif diinota isaaniitti duddagatani. ofii isaaniiyyuu maal ta'uu qabu waan ta'eef warra maal ta'uu qabanidha? balleeffamuu warra qaban waan ta'aniif diinota isaaniitti duddagatani. ammas isin wanta balleeffamuun irra jiru of gidduudhaa yoo baaftan malee ani deebi'ee isinii wajjiniin hin ta'u. kana furmaatisaa jedhe waaqayyo. kana furmaatisaa. diina isaanii balleessuu miti isaaniiyyuu balleeffamuun kan isaaniif ta'uudha. maala ta'ure? maala ta'ure? isa balleessuu qaban isa mana isaanii keessaa gadi baasuu qaban isa jireenya isaanii keessaa gadi baasuu qaban isa godoo isaanii keessa dhoffatan isa harka isaanii keessa dhoffatan isa ulfina waaqayyoodhaaf hin taane isa yoo of gidduudhaaf baaftan malee deebi'ee isin wajjiniin hin ta'u. waaqayyo nu haa oolchu kan waaqayyo isaanirraa adda ba'uu isaa ittiin waaqayyo isaan dhiisuu isaa ittiin hamoomaniif diinota isaaniitti dabarsee isaan kennuu isaa ittiin maal wayyareedha Iyyaasuun? of gidduudhaa baasaa yoo of gidduudhaa baaftan malee lammaffaa isinii wajjiniin hin ta'u. an gara keessanitti hin deebi'u. an lammaffaa isin hin gargaaru. an lammaffaa isinii wajjin lolaaf hin ba'u. kanaaf of gidduudhaa baasaa. lakkoofsa 13 irraa itti fufee akkas jedhe furmaata yeroo itti fufu. lakkoofsa 13 irraa ka'iitii jedheen Iyyaasuudhaan. jirtuun ajjin moo deemtan? ka'iitii jedhe jara maal godhi? mee jedhame? jara maal godhi? jara qulleessi. kana furmaatisaa. waaqayyo nu haa gargaaru. ofii keetti jilbeenfattee addana ooluu miti. addaan gubbifamtee addana ooltu waan tokko hiikkaan qabu. Iyyaasu ka'iitii maal godhi? jara maal godhi? qulleessi. ka'iitii saba koo qulleessi. waaqayyo gooftaan Israa'el yaa Israa'el wanti raawwatee balleeffamuun irra jiru isin gidduu jira. isa hamma of gidduudhaa baaftanitti diinota keessan dura dhaabachuu hin dandeessan.
boriif of qulleessaa isiniin jedha jedhiitti mi jedhe ka'itii qulleessi amma of gidduudhaa baaftanitti an deebi'ee isinii wajjiniin hin ta'u ka'itii jara qulleessi isaaniin immoo maal jedhaatti midhee boriif maal godhaa jedhe of qulleessaa yoomiif boriif maal godhaa bor deebi'ee akkan isin wajjin ta'u yoo barbaaddan bor ulfina koo arguu yoo barbaaddan bor diinota keessan dura dhaabachuu yoo barbaaddan bor injifannoo argachuu yoo barbaaddan boriif maal godhaa of qulleessaa kana ture ergaan waaqayyo saba Israa'eliif qaba boriif of qulleessaa Israa'el inni dhuunfaa waaqayyo ta'e utuma waaqayyotti waamamu tu eenyutti waamamu biyya Misiriin utuu jiru miti erga Misirii ba'e utuu waaqayyo isa geggeessu utuma maqaa waaqayyotti waamamu utuu harka waaqayyo keessa jiru utuu harka waaqayyo irraa nyaatu utuu harka waaqayyo irraa dhugee dheebuu ba'u cubbuudhaan manca'e sabni Israa'el maal godhaa jedhe waaqayyo maal of godhaa of qulleessa yoomiif har yoomiif of qulleessitu boriif of qulleessaa saba dhuunfaa waaqayyoo ta'e Ermiyaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1-5 isa jiru hundumti keenya beekne dheeyyaan Ermiyaas boqonnaa 18 lakkoofsa 5 kaasee 1 kaasee 5 kan jiru ergaa waaqayyo gara Ermiyaas dhufee gara namicha suphee dha'u tokko dhaqinaan jedhee jedhaan Ermiyaas gara nama suphee dha'u sanatti yeroo gadi bu'u namni suphee dha'u sun achirratti suphee hin dha'aa ture jedha haa ta'u malee wanti inni arge suphicha utuma dha'u supheen sun harka nama suphee dha'u sana keessatti akka inni bade dubbata eessatti bade harka nama suphee dha'u sana keessatti harka lafa bu'eedha natti ma harka lafa bu'eedha cabeetedha tarsa'eetedha eessatti maaloo dubbadhaa eessatti harka isa suphee dha'u keessatti lakkoofsa 6 yeroo dubbiftan isin harka koo keessatti akka suphee isa harka suphee dhooftuu keessa jiruutii jedha akkuma supheen sun harka suphee dhooftuu keessatti bade isinis harka koo keessatti baddanii waaqayyoon waa yaadatu waaqayyoon waa gargaaru harka koo keessatti akkamittiin saba waaqayyo akkamittiin supheen harka suphee dhooftuu keessatti bada akkamittiin harka ogeessaa keessatti bada suphee sana tottolchuudhaaf ogummaa kan qabu nama suphee dha'u sanadha supheen kun garuu harka suphee dhooftuu keessa utuu jiruuti kan inni bada isinis akkasuma akka suphee harka suphee dhooftuu keessa jiruuti isinis jedhe saba Israa'eliin harka waaqayyoo keessatti banne waaqayyoon waa gargaaru utuu faarfannuu mancaane harka waaqayyoo keessa teenye utuu tajaajilluu mancaane harka waaqayyoo keessa teenye utuu kadhannuu mancaane harka waaqayyoo keessa teenye maqaa isaatti tu waamamnuuti kan nuyi mancaane harka waaqayyoo keessa teenye utuu mana waaqayyoo keessa hin jiru ta'e yoo fedhe utuu waaqayyootti waamamne ta'e yoo fedhe utuu warra ormoota jedhamanii waamaman taane yoo fedhe amma garuu kan nuyi mancaane harka waaqayyoo keessa teenyeeti mana waaqayyooti hafnee hin beennu ollee hin beennu sagantaarraa hafnee hin beennu tajaajilarraa hafnee hin beennu kanadha harka waaqayyoo keessa ta'anii manca'uun waldaa keessa ta'anii manca'u utuu waaqayyoo waammatanii manca'u saba waaqayyoo akkuma sabni Israa'el godhan
har'a mana waaqayyoo keessa teenyee ejjaa jirra. Waaqayyo nu haa gargaaru. Har'a mana waaqayyoo keessa teenyee hataa jirra. Har'a mana waaqayyoo keessa utuu jirru dhugnee machaa'aa irra. Har'a utuma mana waaqayyoo keessa jirru obboleessa obboleettii hamanna. Har'a mana waaqayyoo keessa utuu jirru ajjeefna, waraannee ajjeefna. Har'a saba waaqayyoo taanee utuu jirru haasaan keenya dhama hin qabu. Akka ijoollee waaqayyootti dhabni keenya sodaa waaqayyoo of keessaa hin qabu. Mee natti himaa maaliin adda baana warra kaan irraa? Warra dubbii waaqayyoo hin dhageenye, warra saba waaqayyoo jedhamee waamamne irraa maaliinidha kan nuyi adda baanu natti himaa? Mee natti himaa maaliifan lallabaa badaan? Yookiin lallaban dhiise miti. Maaliif faarfachaa baddu yookiin faarfannaa hin dhiifne? Maaliif kadhachaa baddu yookiin kadhannaa hin dhiifne? Maaliif mana waaqayyootu dhuftanii baddu yookiin mana waaqayyoo dhufuu hin dhiifne? Hojii isin hojjettan hojii mana waaqayyoo keessatti hojjetamu miti. Akka isinitti jiraattan akkatti sabni waaqayyoo jiraachuu qabu miti. Maal godha Iyyaasuun gombifamee addana ooluunsaa? Waaqayyo isinirraa adda ba'eere. Waaqayyo isin dhiiseera. Yoo isin kana dhiiftan malee isinitti hin deebi'u. Yoo isin of qulleessitan malee isinitti hin araaramu jedhe Waaqayyo. Saba Waaqayyoo har'a nama meeqa kan Waaqayyoof of qulleessee jiraataa jiru? Sababii keetii fi Waaqayyoo waldaa isaatti kan inni adda ba'e. Sababii kootii fi Waaqayyoo waldaa isaa kan inni dhiise. Sababii kootii fi jijjiiramni kan hin jirre. Sababii kootii fi kan ulfinni Waaqayyoo hin mul'anne. Sababii kootii fi kan isin Waaqayyoon arguu dadhabdan. Irree Waaqayyoo sababii keetiif mul'achuu dadhaba. Iyyaasuun waa'ee kee hin beeku addana jilbeenfataa oola. Ati garuu achi ejjita, ati garuu achi hamatta, ati garuu achi nuddee machoofta. Mana kee keessa waan ulfina Waaqayyoof hin taane jira. Harka kee keessa dhiiga jira. Maaliif saba Waaqayyoo? Maaliif banna harka Waaqayyoo keessa teenye? Maaliif banna utuma faarfannu? Maaliif banna utuu tajaajilu? Maaliif ijoollee Waaqayyoo akkas godhan nuun jedhama? Maqaadhaaf immoo faarfataadha maaliif nuun jedhama? Maqaaf immoo tajaajilaadha maaliif nuun jedhama? Maqaadhaaf immoo adventistiidha maaliif nuun jedhama? Maal eegna? Kana caalaa maal eegna? Maal takka ta'uu barbaanna? Akka jiroota keenyatti dabarfamnee kennamneerra. Oromoota duratti qaaliidhaaf salphinaaf taaneerra. Namoonni quba nutti qabaa jiraatu. Hin ga'u saba Waaqayyoo. Hin ga'u. Hin ga'u of qulleessuu wayyu. Keenya hamannaa calluma nuun jedhe Waaqayyo. Namoota dhokannee wanta nu gola keenya keessatti hojjennutu arginu Waaqayyo calluma nuun jedhe. Amma nu rukututteenna Waaqayyo. Echaan nama baay'ee dhume. Seenaa sanatti uffaatii ilaalaa. Akaan gaafa dhaqee waamame sabni isaa tokko tokkoon fuula Waaqayyoo duratti gaafa dhiyaate. Iyyaasuun akaaniin akkas jedhe. Namaan goote natti jedhe. Phexros natti. Ilaa kana natti fuudhe kana immoo dhokfadhee jira godokoo keessa awwaalameera. Nama ergee gaafa inni dhaqee qochisiisee baasisu dhuguma mana isaa keessa godoo isaa keessa awwaalameera. Manni kee maal fakkaata fuula Waaqayyoo duratti obboleessa? Abbootii koo haadhotii koo manni keessan fuula Waaqayyoo duratti maal fakkaata? Isin kan ibaa Waaqayyoo ittisaa jiru. Isin Waaqayyo akka inni mul'anne kan gochaa jiru. Isin ulfina Waaqayyoo arguu kan dhabsiisaa jiru. Anaa kan isin dadhabsiisaa jiru. Anaa kan inni baatee jiru. Kanaafidha Waaqayyoo ulfina Waaqayyoo arguudhaaf of qopheessi kan nuyi jechaa jiru. Gadam bu'aa jedha Waaqayyo. Guyyaa sadii booddee gadam bu'a. Tulluu Siinaarra nan buufadha. Kanaaf of qulleessi jedha Waaqayyo. Of qulleessuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo sabni isaa akka inni of qulleessu barbaadu. Sabni isaa akka inni badu hin barbaadu. Sabni isaa akka inni du'u hin barbaadu.
har'aaf bor of qulleessaa jedhe Waaqayyo. Har'aaf bor maal godha? Maal godha? Of qulleessaa. Akka aniif isin of qulleessinu barbaada Waaqayyo. Cubbamaan cubbuu isaatiin akka badu fedhii Waaqayyoo miti. Sabni Israa'el akka inni badutu barbaadeeti Waaqayyo Iyyaasuudhaan dhaqiitii of qulleessaa jedhiitii saba kee qulleessin jedhu ture Waaqayyo. Har'as akkasiin of qulleessitaniif Waaqayyo ergaa kana ergeera. Hin beeku sagantaan kun har'aasitti maaliif akka ta'e hin beeku. Kunoo Paaster Lijaalee hin beeku torban sadii yoo xinnaate kan nuyi achi as bunne sagantaa kana gochuudhaaf. Garuu akkasiin asii konfiraansii qabda waan beeknu hin qabnu nuti. Garuu Waaqayyo beeka. Ameen. Waaqayyo waan keessa keenyatti arge qaba. Ulfina isaatu isinitti agarsiisuu barbaadu ulfinni isaa daangeffameera. Isin fayyisuutu barbaadu fayyisuun isaa daangeffameera. Isin geggeessuutu barbaadu geggeessaan isaa daangeffameera. Ormoota duratti ayyaana isiniif kennuutu barbaadu ormoota duratti ulfinatu isinii kennuu barbaadu daangeffameera ayyaanni Waaqayyoo. Karaa fakkeenya Waaqayyo of qulleessi. Abdii Waaqayyo kenne akka nuyi of qulleessinuuf yeroo nu gaafatu abdii Waaqayyo kenne akkas jedha. Iskeel boqonnaa 36 lakkoofsa 25 irraa 25 amma 32 akkas jedha. Ani bishaan taliila isinitti nan facaasa isinis hin qullooftu. Ameen. Ani bishaan taliila isinitti nan facaasa isinis hin qullooftu. Ani xuraa'ummaa keessanii fi waaqayyoolii tolfamuu keessan hundumaatti isin nan qulleessa. Ani garaa haaraa isiniif nan kenna. Hafuura haaraas isin keessa nan kaa'a. Ani garaa isaa akka dhagaa isin keessaa nan baasa. Garaa isaa akka fooniis isiniif nan kenna. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a. Isinis akka seerota kootiitti akka adeemtaniif. Wanta qajeelaa ta'es gaarii gootanii akka eegdan isin nan godha. Biyya isan ani abboota keessaniif kenne keessas hin jiraattu. Isin saba koon taatu. Ani immoo Waaqayyo keessan nan ta'a. Ani xuraa'ummaa keessan hundumaa keessaa isin nan baasa. Ani midhaan nan waama. Akka inni baay'atus nan godha. Beelas isinitti hin fidu. Isin si'achi sababii beelaatiif saba warra kaan gidduutti akka hin leeyyaanetti ani ija mukeetii fi midhaan maasii keessanii nan baay'isa. Yommus isin karaa keessan isa hamaa fi hojii keessan isa jallaa hin yaadattu. Yakka keessaniif hojii keessan isa ciiggaamaa yommuu argitan isin of hin jibbitu. Ani kana isiniif jedhee akkan hin goone beekaa yaa namoota Israa'el. Karaa keessaniif qaanaa yeellaas jedhii Waaqayyo Gooftaan kana dubbateera jedha. Karaa keessaniif maal taa'e? Maal ta'a? Qaanaa. Yakka keessaniifis maal godha? Leeyyaa. Yoo isin kana gootan, yoo isin of qulleessuudhaaf qophooftan, ani bishaan taliila isinitti facaasee isinan qulleessa jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Karaa keessan isa hamaarraa yoo deebitan, eebba amma addana keessatti tarraa'e hunduma isaa isiniifan godhaa jedha Waaqayyo. Kanaaf ganama kana michoota Waaqayyoo isin gaafachuun barbaada. Harka Waaqayyoo isa jiraataatti dabarsee isin kennuun barbaada. Sagalee Waaqayyoo inni jabaatee gara keenya dhufe kun abdii malee hin dhufne abdii wajjin kan inni dhufe. Ani dadhabaan of qulleessuu hin danda'u nama jedhuuf Waaqayyoo ani si qulleessuuf qophaa'aadha jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Garuu waan tokko nu waa barbaada. Akkati yakka keetiif leellaatu barbaada. Achi deebitee yaadattee waan gootetti akkati qaanoftu barbaada Waaqayyo. Yaadadhaa qaanaas jedhe. Yaadadhaa qaanaa. Meetti qaanaa waan gootanii dabartanitti. Meetti qaanaa waan gola keessan keessa jirutti. Meetti qaanaa waan owwaallattanii qabdanitti. Meetti qaanaa waan obboleessa keessan irratti kaleessa gootanitti. Meetti qaanaa isa dudanii machooftanitti. Meetti qaanaa isa hattanitti.
waaqayyo si qulleessuudhaaf addameera waanta ta'eef nama har'a yakkasaa ilaalee yakkasaatti qaana'e qulleessuudhaaf waaqayyo amanamaadha. Har'a maal of godhaa jedhee maal of godhaa of qulleessaa. Har'a of qulleessaa. Kanaaf jaallatamoota saba waaqayyoo maqaa waaqayyootiin waamicha kana isiniif dhiyeessuun barbaada. An intala waaqayyoo ta'etu hin jiru. An ilma waaqayyoo ta'etu hin jiru. Mucaa waaqayyoo waaqa jiraataa ta'etu hin jiru. Isatti utuu waamamuutu mana isaatti deddeebi'u. Utuun isaaf hojjedhu. Utuun isaaf jilbeenfadhu. An fuula waaqayyoo duratti waan ciiggaasisaa hojjedheera. Waan an godhe kanatti eelleera. Waaqayyo akka inni gola koo arge, akka inni laphee koo arge, akka inni cubbuu koo arge amma naa galeera. Kanaaf waaqayyo cubbuu kootti akka inni qulleessuun barbaada namni jettan yoo jiraattan. Yeroo kana fuula waaqayyo dura kaatanii akkasiin dhaabattanii isin gaafadha. Namni waan keef akkasiin kaatan hin barbaadu. Namni cubbuunsaa isa leeyyaasise. Namni yakkisaa isa leeyyaasise. Mana waaqayyo keessa taa'ee waan ulfina waaqayyoof hin taane hojjechuunsaa isa leeyyaasise. Namni dhugee machaa'e, namni ejje, namni hate, namni sobe, namni hamate, namni obboleessaadha sobaan dhugaa ba'e yoo jiraate ka'ee fuula waaqayyo dura haa dhaabatu. Yaa kadhan waaqayyo. Metti maal akka keessan waaqayyo. Itti maa waaqayyotti agarsiisaa. Ilaa kanadha yakki qoodhaa waaqayyo. Mee hasaasaatti maa waaqayyo. Sagalee fudhattanii mana keessatti galtanii ittiin amma garuu sagalee keessan hasaasaa itti maa waaqayyo si haa eebbisu obboleessa. Warra kaan hin ilaalnaa. Ofii keessan ilaalaa, keessa keessan ilaalaa, yeroon kun kan keeti, kan namaa miti ofii kee ilaali. Garaa kee ilaali, keessa kee galagalchiitii ilaali. Hammeenya isa keessa kee jiru waaqayyo si haa eebbisu obboleetti, waaqayyo si haa eebbisu. Kaa dhaabadhaa warri dhaabachuu barbaadan kaa dhaabadhaa, warri jilbeenfachuu barbaadan jilbeenfadhaa fuula waaqayyoo. Warri boo'uu barbaadan boo'aa itti maa waaqayyootti. Kaa dhaabadhaa fuula waaqayyoo, waaqayyo si haa eebbisu. Itti maa waaqa keessanitti, namatti midhaan gammachiisitti mini, itti maa waaqa keessanitti. Ansi yakkeera waaqayyo. Waan badiisaaf na qopheessu, waan ulfina kee akka hin agarre na godhu hojjedheera. Kanaaf araara keenya barbaachiseera. Itti maa waaqayyootti. Itti maa. Inni maaliin barbaannaan itti maa. Jilbeenfachuun daa'imuun isin barbaachisennaan daa'imaatti itti maa waaqayyootti. Araara waaqayyo argachuudhaaf isa kan isin barbaachisu waan ta'eef. Na qulleessi waaqayyoodha. Na qulleessi qullaa'uun fedha. Tarii baay'een keenya ija namaa duratti kaanee dhaabachuu qaana'uu dandeenya. Waaqayyo garuu sin arga. Sagola keessan keessa jiru waaqayyo beeka. Sasin kalee hojjettan, sasin dheengadda hojjettan, sasin nama sodaattanii teessan waaqayyoon sodaachuudha, sasin nama sodaattanii teessan waaqayyoon. Waaqayyo duratti of dhiyeessuudhaaf hin qaanee cubbuu hojjechuu qaanaa. Isa dhanni leeyyaan inni cubbuu ga'eetti leeyyaa'e nama leeyyaan jedhu. Sodaachuun waaqayyoodha. Sodaachuun namoonni waaqayyo isin haa eebbisu namoonni kaatan namoonni jilbeenfattaniirtan namoonni isin argaa namoonni isin argaa hin jirre. Waaqayyotti himadhaa cubbuu keessan hasaasaan waaqayyotti himadhaa waaqayyotti haasaa yeroo isin kenna. Carraa kana of hin dabarsinaa warri kaan ani kan isin waamaa jiru waaqayyoodha. Yeroon kun qullaa'ummaaf isinii kenname, yeroon kun aara'uudhaaf isinii kenname. Bishaan taliila waaqayyo isinitti facaasuudhaaf qophaa'e isin waameera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Namni dadhabaadha hin kufa. Waaqayyo garuu isa kaasuudhaaf jabaadha galanni isaaf haa ta'u. Namni hin xuraa waaqayyo qulleessuudhaaf jabaadha galanni isaaf haa ta'u. Inni araara qabeessadha. Inni ho'a qabeessadha. Xalaan isaa inni dhiigaan barreeffame. Inni waamicha kana isiniif godhe isin qulleessuudhaaf amanamaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Himadhaa cubbuu keessa waaqayyootti, kaaf agarsiisaa waaqayyootti, nama min kan isin ilaalu, ollaa min kan isin ilaalu waaqayyoodha.
ija waaqayyotu waa'ee isinii baasa galanni isaaf haa ta'u. Mil'annaan isaa tokkichi isin qulleessa. Mil'annaan isaa tokkichi araara isiniif fidee dhufa. Kanaaf nama sodaatinaa kaa'uuf agarsiisaa waaqayyoon. Warra keenya waaf kadhannaa godhu. Warra dhaabatiin waaf kadhannaa godhu. Kanuma araarri waaqayyo kan isa barbaachisu. Dhuguma kanuma wanni keessan lapheen keessan cubbuun qabu. Nama argitanii ka'inaa. Amal waan keef hin ka'inaa inni simbiree waan keef hin ka'inaa deebi'aa taa'atte namanni taanaan. Tun kadhannaan godhin dura. Tarii lubbuu haaraan addana keessa yoo jiraate. Kiristoos Yesuus Kiristoos Yesuus fayyisaa jireenya kootii godhee fayyisaa dhuunfaa koo godhadhee isa fudhachuun barbaada namni jedhu yoo jiraate. Har'a jireenya koo Yesuusiif kennuun barbaada. Isa fayyisaa ta'e Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu giiftii. Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kootii fayyisaa dhuunfaa koo godhee fudhadha namni jedhu yoo jiraate gara iddoo kanaatti akka nachaas dhufuun gaafadha. Tun sodaatiin Waaqayyo si simata gooftaan si haa eebbisu obboleettii. Gooftaan si haa eebbisu. Namni kan biraa yoo jiraattan Kiristoos Yesuus waamicha isiniif gochaa jira. Xalaan dhiigaan barreeffame isiniif ergameera. Kottuu fayyi obboleessa koo kottuu fayyi obboleettii koo. Yesuusiif jireenya kee kenni. Waaqayyoof jireenya kee kenni. Isa si furu, isa si fayyisu, isa jireenya bara baraatiif si qopheessu. Isa carraa kana siif kenne, isa balbala kana siif banne kottu. Waaqayyo si haa eebbisu. Kottaa gara fuulduraa gara iddoo kanaa kottaa. Yesuusiif jireenya keessan kennaa. Waaqayyoof jireenya keessan kennaa. Inni bara baraan isin jiraachisuudhaaf, inni bara baraan isin fayyisuudhaaf amanamaadha. Waaqayyo si haa eebbisu, Waaqayyo si haa eebbisu obboleessa koo. Namoonni kan biraa isa jiraattan har'a Kiristoosiif lubbuu keessan kennuu kan barbaadan, jireenya keessan isaaf kennuu kan barbaadan, fayyisaa dhuunfaa gootanii fudhachuu kan barbaadan yoo jiraattan, utuu sodaatiin achees ba'a. Inni isinitti illee hin yaane jireenya isinii kennuuf, fayyina isiniif kennuudhaaf amanamaadha. Utuu kadhannaan godhin dura carraa isiniif kenname, balbala isiniif kenname kanatti fayyadamaa. Yeroo isiniif kenname kanatti fayyadamaa. Faarfattoonni akka faarfatan gaafadha. Faarfannaa waamichaa. Faarfattoonni. Namoonni Kiristoos Yesuus na fayyisa, inni fayyisaa koo jettanii har'a jireenya keessa isaaf kennuu barbaadan. Tun sodaatiin gara fuulduraatti akka dhuftaniif inni isin jajjabeessa. Inni harka isaa diriirseera. Inni isin fayyisuudhaaf, inni isin furuudhaaf, cubbuu keessanitti isin qulleessuudhaaf, nama haaraa isin gochuudhaaf harka isaa diriirsee isin waamaa jira. Kanaaf kottaa gara Waaqa keessanii, kottaa gara uumaa keessanii, gara isa isin fayyisu, gara isa isin furu, gara isa isin qulleessu. Sodaa tokko malee akka dhuftaniif ammas waamicha isiniif godha obboloota koo. Kottaan sodaatinaati. Utuu isaan dhufaa jiranii warri kaayisa akkasiin dhuftanii isin gaafachuu barbaada. Tarii namoonni yeroo dheeraadhaaf waldaatti kan adda baatan yoo jiraattan, yeroo dheeraatiif gooftaatti fagaattanii kan turtan, yeroo dheeraatiif tajaajilatti fagaattanii kan turtan, har'a waamichi isin ga'ee Kiristoos Yesuus deebisee isin waamee iddoo kanatti kan argamtan yoo jiraattan, kadhata adda ta'e isiniif gochuu waan hin barbaaduuf isinis gara iddoo kanaa akka dhuftaniifan isin gaafadha. Namoonni duuba keessan deemtanii turtan, har'a garuu deebitanii kakuu keessan haareffachuu kan barbaadan, Waaqayyo isin haa eebbisu. Asiin gara asiin gara kana kottaa. Namoonni kakuu keessan haareffachuu barbaadan, Kiristoos Yesuusitti araaramtanii gara tajaajila keenitti, gara jireenya kanaan dura qabdeetti deebi'uu kan barbaadan yoo jiraattan,
Waaqayyo si haa eebbisu sodaatina gara fuulduraa kottaa. Lubbuun haaraan namoonni Kiristoos Yesuusin fudhachuu barbaadanis kottaa. Warri tajaajilaaf keessanii dhuftan, warri mana keessanitti deebitan, warri kophaa Kiristoositti deebitan, gaaddisa Kiristoos jala deebitanii jiraachuu kan barbaadan kottaa gara iddoo kanaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Murtee keessan kana Waaqayyoon jaallata. Murtee keessan Waaqayyoon eebbisa. Kanaaf kottaa Waaqayyo si haa eebbisu. Namoonni dhuftan yoo jilbeenfachuu isinitti dhaga'ame malee dirqama jilbeenfachuu isinirra jiraatu dhaabachuu dandeessu rakkina hin qabu. Namoonni gara bobaa Kiristoositti deebi'uu barbaadan gaaddisa bobaa isaatiitti deebi'uu namoonni feetan namoonni waamichi isin qaqqabnaan deemtanii dhuftan kakuu keessan haareffachuu kan barbaadan hundumtuu gara iddoo kanaatti kottaa. Bifa haaraadhaan jireenya keessan Kiristoosiif kennuu kan barbaadanis sodaa tokko malee iddoo kanatti akka argamtan waamicha isiniif goona. Kan isin waaman Waaqayyo Waaqa keessan isa isin uume isa isin fudhedha. Waaqa keessan isa jiraataa. Utuu beekteetii jedhe Gooftaan Yesuus dubartii Samaariyaa sanaan utuu beekteetii silaasitu na kadhata ture jedheen utuu beektee silaasitu na kadhata ture situ bishaan jireenya naaf kenni jedha ture amma garuu anatu bishaan si kadhannaan na dhoowwattee jedhe dubartii Samaariyaa sanaan utuu beekne nutu kadhata ture utuu beekne nutu nu fayyisi nutu nu taraarame nutu carraa jireenyaa carraa fayyinaa nuuf kenne isa gaafata ture amma garuu isatu nu waamaa jira balballi araaraa utuu hin cufamin carraan isiniif kenname kun balballi isaa kenne kun utuu hin cufamin ammayyuu gara Gooftaa dhufuudhaaf fedhii kan qabdan kakuu keessan haareffachuu kan barbaaddan iddootti miidhii kan dhaabanii du'aa yaabatu yagaraa maroorutti jigii jedhanii kadhatu akka waan dhaluuf jedhanitti ni ciniinsifatu imimmaan lakkuu lolaafataa ibiddaan gubatu maaloo eessaatti baaqatu iddaan bakka jiru cubbamaa fi dhungoonni Yesuus koona makaanii ni kan bokkisu seenaa isaanii maaloo eessaatti baaqatu iddaan bakka jiru cubbamaa fi dhungoonni Yesuus koona makaanii du'aadhaan kan qabnee kan du'anii. Yeroo dhumaatti waamicha godha. Kadhannaa gochuu gooteen dura carraa sanumaan isiniif kenna. Waaqayyoo dhaabatee isin eegaa jira. Tarii namni namatti leeyya'ee achi as booda sodaate yoo jiraate Waaqayyo sitti waamamutti illee yaane lubbuu isaa dabarsee siif kennutti illee yaane ilma isaa tokkicha dabarsee siif kennutti illee yaane waan ta'eef
Sodaatu ko malee iddoo kana akka dhuftu ofirra deebi'ee waamicha siif godha. Kiristoosiif jireenya kee kenni. Waaqayyoof jireenya kee kenni. Waaqayyo isin haa eebbisu kottaan sodaatinaatiin. Isin eegaa jira. Carraan isiniif kennetti fayyadamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baga nagaatiin dhuftan bobaa Kiristoos gaaddisa isa isiniif ta'etti baga nagaatiin dhuftan Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo sitti haa araaramu. Kottaan sodaatinaatiin. Sagaleen tokko Waaqa keessaa yommuu dhaga'amu hundumtuu ta'eera jechuudha yeroo dubbatamu waanuma obbolannaa banii ogummaa wajja'u cubbamaan qalbii jijjiirrachuun qabaas hin danda'u firdiin kee sirrii yaa gooftaa jechuun nu qaba'u. Haaloo eessaatti baaqatu iddoo maqaan jiru cubbamaa fi Dungooni Yesuus koona makaani ni kan bokkisu seeraan isaanii maaloo eessaatti baaqatu iddoo maqaan jiru cubbamaa fi Dungooni Yesuus koona makaani du'aadhaan kan qabne kan du'ani. Shamma kadhannaan godha. Utuun kadhachaa yeroo namni dhufuun isinitti dhaga'amu yoo jiraate kottaa. Mani karaa reeftan miila hawaati adda nagaa utuun kadhannaan jalqabin. Fuula Waaqayyo Waaqa jiraataatti namoota kana dhiyeessina. Fuula Waaqa jiraataatti ofii keenya dhiyeessina. Sa'aatii isaa bal'aa ta'e isa cubbuu guddaaf xinnaa utuu hin jedhin. Seeraa guyyaa hundinuu ibidda qammatu atillee daa'ima godhattee himutti jibbitu harmashee wasittee guddiftee diinaa itti taati beeloftee harkuma isheen baltee daa'ima ishee nyaatti kanatu warra Waaqa hin beekne akkaataa qaabasi. Maaloo eessaatti baaqatu iddoo maqaan jiru cubbamaa fi Dungooni Yesuus koona makaani ni kan bokkisu seeraan isaanii maaloo eessaatti baaqatu iddoo maqaan jiru cubbamaa fi Dungooni Yesuus koona makaani du'aadhaan kan qabne kan du'ani. Araara qabeessa kan taate Waaqayyo Abbaa. Duraan dursitee utuu isin barbaadin kan nu barbaadde. Tuni cubbuun keenya nutti dhaga'amee gaabbilee gara keenya dhufin dursitee gara keenya kan dhufte xuriidhaaf cubbuun keenya siin Waaqayyoon Waaqa irratti namoota lafa irratti yakkuun keenya sin daangessine har'as araara nuuf kennuudhaaf balbala nuuf bantee bara baraan galanni siif haa ta'u. Waan ittiin sirratti dhiyaannu hin qabnu turre ija jabinni keenya araara keetii galanni siif haa ta'u. Ergaa nuuf ergiteef si galateeffanna. Of qulleessaa itti waamicha nuuf gooteef si galateeffanna. Boriif taanu tun taane har'a of qulleessaa nuun jette. Har'a jiraattutu jirru hafuurri innatti nuuf kennite innatti funyaan keenya keessatu funyaan keenya kee bahin. Araaraaf si duratti dhiyaachuudhaaf yeroo nu laatte galanni siif haa ta'u. Nutti araaramuuf immoo dhiyaatte galanni siif haa ta'u. Kunoo cubbuu koof cubbuu saba kootii fudhadhee fuula kee duratti dhiyaadheera. Harka kee mana kee keessa teenya kan mancaane. Utuu si dura deebinuu cubbuu hojjechuudhaan kan magne kan maqsine. Gufuu namatti taanee namoota baay'ee kan kuffifne. Sababii koof sababii obboloota kootiif lubbuun baay'een baduudhaaf sababa kan ta'e. Dhufee karaattiin waldaa keetti ol lixu dhufee kan deebi'e. Sababii cubbuu keenyaan ol lixee deebi'ee kan ba'e. Dhiigni obboloota keenya harka keenya keessa kan jiru. Kunoo harka keenya fuula kee irratti diriirsina. Dhiigaan kan manca'e harka keenya qulleessuun jaalala kee haa ta'u. Balleessine irraa nutti araarami. Maqne irraa nutti araarami. Yakkine irraa nutti araarami. Nama duwwaamini si yakkine Waaqayyo. Si duwwaamini namoota yakkine Waaqayyo. Akka cubbuu keenyaaf araarri nuun ta'u. Situ Waaqa araaraadhaan sitti dhiyaanne.
maal waaqayyo nutti araarame. Cubbuu keenya hundumaatti nu qulleessi. Yakkaa fi lola du'eemaa keenya hundumaatti nu miici. Obboloota koo iddoo kanatti achi as ba'aniif sin kadhadha. Obboloota koo ka'anii dhaabataniif sin kadhadha. Ilaal mattee isaanii hin beeku. Gola isaanii hin beeku. Iddoo isaanitti si akkaniif maaliin akka isaan si akkan hin beeku. Isaan beeku ati immoo isaan caalaa beekta. Garuu waan tokko hin beeka. Ani akkeera waaqayyoon jedhanii ka'anii sitti of agarsiisaniiru. Waaqa isaanitti araarame. Araarri kun isaan hin darbin. Araarri kee namoota kana hundumaa haa argatu. Inni ejjeecha isaatti haa qullaa'u. Inni hate haa qullaa'u. Inni sobe haa qullaa'u. Inni dhugee machaa'e haa qullaa'u. Inni garaa isaa albaanummaatti gadhiise haa qullaa'u. Inni arrabni isaa xuraa'e haa qullaa'u. Inni qaamni isaa xuraa'e haa qullaa'u. Inni manni isaa xuraa'e haa qullaa'u. Inni manni isaa keessa waaqi tolfamaa hin jiru. Wanti ulfina keetiif hin taane mana isaa kee dhookate. Nagadi ulfina keetiif hin taane mana isaa kee kan guute. Kanaan kasi gaddisiise har'a manni isaa haa qullaa'u. Ulfina keef kan hin taane mana isaaniif jireenya isaanii keessaa haa ba'u. Kan ajjeese yoo jiraate araara si biraa haa argatu. Kan hamate arrabni hamate araara si biraa haa argatu. Kan gaddee itti dhaga'amee fuula kee dura jiru. Kan lapheensaa cabee balleessuu isaatti dhaga'an. Kanan cubbuu isaa maqaa dha'uu hin dandeenye. Kanan tilmaamuu hin dandeenye. Isheef ati duwwaan kan beektu inniif ati duwwaan kan beektu. Dhoksaa garaa isaanii dhoksaatti kan hojjetan dukkana keessa kan isaan godhan. Yeroo kana araara si biraa haa argatu. Ijoolleen kee namoota haaraa haa ta'an. Ijoollee ulfina kee argan haa ta'an. Waliif kan qophaa'an haa ta'an. Kiristoos Yesuus kan gara kana irratti mul'atte as keessaa kan badu hin jiraatin. Kan araara hin argatiin hin jiraatin. Araarri kee hundumaa haa buufatu. Laphee tokko tokko namaa haa qulleessu. Har'aa kaasanii yakkin. Ejja isaaniitti hin deebiin. Hanna isaaniitti hin deebiin. Xuraa'ummaa isaaniitti hin deebiin. Walii isaanii madeessuutti hin deebiin. Dhugaatiitti hin deebiin. Qaamuu isaaniitti hin deebiin. Tuutuu isaaniitti hin deebiin. Nama haaraa haa ta'ani. Jireenya haaraa argatani. Hafuurri kee isaanii jira haa galu. Ayyaanni kee isaanii jiriin haa galu. Manni isaanii mana haaraa ta'u. Manatti keetti ulfaattu. Manatti keetti mul'attu. Manatti fayyinaa yaadattu. Manatti amaalaa yaadattu. Manatti ba'uuf galuu isaaniitti eebbiftu isaaniif haa ta'u. Ollaan isaanii haa eebbifamu. Qe'een isaanii haa eebbifamu. Inni addaa mana isaanii keessaa haa ba'u. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Bolota booda isaanii deebi'anii turan. Waldaa irraa baqatanii kan turan. Tajaajila irraa fagaatanii kan turan. Fagaachuu isaaniif sababa adda addaa kan kennan. Har'a immoo ati deebitee waamnaan kan dhufan. Tokko tokko isaanii beekta. Carraa kana waan isaaniif laatteef si haa galatu. Deebiftee bobaa kee waan isaaniif balleefteef si haa galatu. Gara koochoo keetii dhufaniiru. Gara gaaddisa bobaa keetii dhufaniiru. Warra gara koo dhufan gadi baasee na dhibeetteetta. Isaan simachuun jaalala kee haa ta'u. Bakkee ta'anii kaleessa kan isaan ittiin si yakkan. Cubbuu isaanii isaanitti hin lakkaa'in. Bifa haaraan isaan simadhu. Kakuu isaanii haareffachuudhaaf dhufanii kakuu isaanii haaressi. Nama haaraa ta'uuf dhufanii nama haaraa isaan godhi. Dibata haaraa isaaniif kenni. Tajaajila haaraa isaaniif kenni. Yaada haaraa isaaniif kenni. Onnee haaraa isaaniif kenni. Qalbii isaanii haaressi. Haasaa isaanii haaressi. Yaada isaanii haaressi. Kana waan gootuuf si haa galatu. Namoonni isaaniin ilaalanii waan haaraa isaan irratti dhufe. Hafuurri keessaan irra buufachuu isaa, ayyaanni keessaan jijjiiruu isaa arganii afaan qabatanii isaan gargaara. Kana waan gootuuf si haa galatu. Lubbuu haaraa achi as dhufaniif siin galateeffadha. Warra jireenya isaanii dabarsanii sii kennaniif, dhuunfaa godhanii warra si fudhataniif, Yesuus na fayyise jedhanii sitti amanuu isaanii agarsiisuuf achi as kan ba'an. Harka keetiinis isaaniin simadhu. Mootummaa keetti galuudhaaf dhufanii. Mootummaa bara baraaf isaan qopheessi. Jireenya bara baraatti isaan galchi. Biyya lafaa kana keessaa harka qabii isaan baasi. Cubbuu isaaniitti xuraa'ummaa isaaniitti isaan qulleessi. Nama haaraa
dhaloota haaraa godhiiti isaaniin simadhu. Karaa isaaniif fayyinni mana isaaniitti darbu. Karaa isaaniif fayyinni qe'ee isaaniitti darbu. Waan irraa qullaa'uun irra jiru qola isaan hundumaa irraa qulleessi. Barumsa isaan barachuun irra jiru isaan barsiisi. Miilla kee jalatti, fannoo kee jalatti jireenya isaanii hundumaa barumsa isaan barbaachisuun akka guutuuf jaalala kee haa ta'u. Har'a kaanii dhaabataniiru. Yeroo isaan coobaman arguu akka dandeenyuuf nu gargaara. Coobamuu isaanii duwwaa miti. Mirga keettan isaan arguu barbaada. Mirga keetti akka isaan galchituuf jaalala kee haa ta'u. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Tajaajila kanaati eebbisi. Lubbuu addana jiru kanaati eebbisi. Dhukkubatti isaan fayyisi. Yaa Waaqayyo dhibee isaan qabanitti isaanii maari. Abaarsi kan isaan irra jiru abaarsi isaanii eebbatti jijjiiru. Hidhaa kan qaban hidhaa isaanii hiiki. Iddoo kan qaban iddoo isaanii hiiki. Gaaffii deebii dhabe kan qaban gaaffii hidhaa isaaniif deebii ta'i. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Yeroo iddoo kanaa baanee gallu ifni addaan wajjiniin haa galu. Sijoon wallee galuun keenya haa beekamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiif jettee Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isinitti haa araaramu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin.